There is power in the name of Jesus. You got it. So there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Declare it, say, to break every chain, break every chain, break every. Now somebody lift your hands in the air right here. Say, there's an army. Woo! We won't keep silent. Say, there's an army. Say, there's an army. There's an army rising up. Now shout it out, say, to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Say, to break. Nama sumbukkee jiru bagarra geessee jedhaanii dubbisa kana moota waaqayyooti wal dubbisuun ni eeyyamama. Gooftaa galateeffataa yeroo kana isan qabadhee as ba'e dubbii waaqayyoon sitti hima. Yeroonni yeroo dubbii waaqayyooti. Yerootti waaqayyoo kan isaatti dubbii dubbatu. Namni amanu hundumtuu harka isaa ol qabatee anaaf garuu yaanni waaqayyoo jira. Ameen. Kitaaba qulqulluu baradhaati. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaafnee hanga 5tti ilaalla. Kutaama kutaan dubbisaa deemna. Kitaaba qulqulluu keessan baradhaati. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaafnee hanga 5tti nan dubbisa. Akkas jedha. Anaa wajjin dubbisa. Daawit ammas Israa'eloota keessaa namoota fo'amoo 30,000 walitti hin qabe. Daawitii fi namoonni isaa sanduuqa kakuu waaqayyoo mandaraa Ba'aal ishee Yihuudaa keessa jirtu keessaa fuudhanii fiduudhaaf hin kaan. Sanduuqni kakuu kun maqaa waaqayyo gooftaa macaa isa kurubeel lamaan gararraa teessoo isaa irra taa'een waamame. Isaan sanduuqa kakuu waaqayyo mana Abnaadaab isa gaara irraa ture keessaa fuudhanii konkolaataa haara tokko irraa hin kaa'an. Ilmaan Abnaadaab Uuzaa fi Ayoon immoo horii konkolaataa haara sana harkisan oofu turan. Ayooni sanduuqa kakuu waaqayyoo isa mana Abnaadaab fuudhanii fidan sana dura in adeema ture. Daawitii fi Israa'eloonni hundinuu immoo waaqayyo duratti weedduudhaan sagalee kiraaraatiin masaanqoodhaan dibbeedhaan sibiila koshkosh jettuun sibiila walitti rukutamtee sagalee dhageessuunis of irraa bu'anii hin taphatu turanii. Ameen. Of irraa bu'anii hin taphatu yookiin hin faarfatu jechuu isaati. Of irraa bu'anii jedha. Sagalee kana irratti macaafa Saamu'eel isa lammaffaa 6 irraa kaafnee yeroo ilaallu sagalee waaqayyo keessa koo kaa'e kana ergaa guyyaa irraatti hidhee kana qabadhe akkas jedha. Sagalee irratti dubbachuu barbaadu waaqayyo isa booji'amee ture sana siin deebisa, siifis hin deebisa, ati garuu qophaa'i jedha. Waaqayyo isa booji'amee ture sana siin deebisa, siifis hin deebisa, ati garuu qophaa'i. Galatooma. Sagalee kana irratti in ilaalla walii wajjin kutaa kutaadha. Waaqayyo waan si jalaa booji'amee ture sana siin deebisa, siifis hin deebisa kan jedhamu irratti yeroo ilaallu sagalee kanaaf
kutaawwan kana walitti finneetu ilaalaa deemna. Macaafni Saamu'eel inni duraa boqonnaan ja'a waa'ee booji'amuu sanduuqa kakuu Waaqayyoo nutti agarsiisa. Sanduuqni kakuu Waaqayyoo kun dubbii afaan Waaqayyoo akka ta'e kanaan dura kutaa biraa wajjin wal qabsee dubbadheera. Sanduuqa yeroo jennu sanduuqni kun wayyaa kan baatu tun ta'in, sanduuqni kun sanduuqa meeshaawwan adda addaa keessa kaawwachuun itti maa'ii baanu tun ta'in ergaa Waaqayyoo akka ta'e hima yookiin ayyaana Waaqayyoo akka ta'e hima. Haa ta'u malee garuu bara mootummaa Saa'ol keessa ituu Daawit dibamee hin ka'in keessa sanduuqni kakuu Waaqayyoo kun yeroo inni booji'amee gara biyya biraatti kennamu ilaalla. Sanduuqa kana gubbaatti Waaqayyo maal fa'aa godha yoo jettan, sanduuqa kanarra maqaa Waaqayyootu jira. Maqaa Waaqayyoo maqaa caalu, humna Waaqayyoo humna caalu. Sanduuqni kun eebbaafi, sanduuqni kun lolaafi, sanduuqni kun mo'ichaafi, sanduuqni kun darbanii deemuudhaafi Israa'elootaaf karaa ta'aa kan ture, Israa'elootaaf humna kennaa kan ture. Sababiin isaa ayyaana Waaqayyoo waan ta'eef dubbadheera. Haa ta'u malee mootichi Daawit fuuldura ture, Saa'ol geggeessaa Israa'eliin kan ture. Yeroo itti booji'amee biyya ormaa deemu keessatti eebbi Waaqayyoo, humni Waaqayyoo, ayyaanni Waaqayyoo, dibanni Waaqayyoo irra waan jiruuf biyya ormaa keessatti bu'aa hedduu buuseera. Biyya ormaa keessatti mo'icha hedduu argamsiiseera. Biyya ormaa keessatti namoota hedduudhaaf guddina ta'eera. Biyya ormaa keessatti namoota hedduudhaaf karaa ta'eera. Warra Waaqayyo kennaa godhe isaanii kenneef garuu harkaa booji'ameera. Saba Waaqayyo kennaa godhe kenneef garuu harkaa fudhatameera. Saba Waaqayyo kennaa godhe kenneef garuu harka isaanii keessaa ba'eera. Geggeessaa Israa'eliin kan ta'e mootiin kun eebba Waaqayyoo kana gara saba Waaqayyootti deebisuu hin dandeenye, garuu mootiidha. Isa booji'ame deebisuu hin dandeenye, garuu mootiidha. Gaaf tokko Waaqayyo akkuma dubbate karaa Saamu'eeliin qe'ee abbaa isaa keessaa, obbolaa keessaa, maatii keessaa nama maayitti ba'u yeroo argate Waaqayyo gurguddoota baay'ee manatti dhiisee, jajjaboota baay'ee manatti dhiisee Daawitiin barbaadee gaafa argatu Waaqayyo gooftaan machaa waan itti dubbate sagalee adda addaa qaba. Haa ta'u malee garuu maal jedhe? Si jaalladhe, ati nama kagaraa kooti, ati dhimma naa baafta, ati hojii koo anaaf hojjetta, siin waan booji'amin deebisa, siif waan si harkaa booji'ame nan deebisa. Kakuun Waaqayyoo Daawit gubbaatti, kakuun Waaqayyoo Daawit irratti waan lama dubbate. Tokko isa booji'ame siin deebisa, isa booji'ame deebiftaat. Eebba booji'ame, nagaa booji'ame, kennaa booji'ame, ayyaana booji'ame, dibata booji'ame, qabeenya booji'ame, fayyina booji'ame harka keetiin nan deebisaan. Hojii haaraan siin hojjedhaan, waan hidhameen siin hiikaan, dhoksaa gola diinaatiin siin baasaan. Isa lammaffaa maal jedhe Waaqayyo? Siifis hojiin hojjedhaan. Siin hojjedheen isa qofaatu hin ta'in, siifis hojiin hojjedhaan. Ganama kana Waaqayyo waan booji'ame siin deebisa, siifis waan haaraa hojjeta. Sanaa booda Waaqayyo maal godhe? Daawit guddachaa, ayyaanaan bal'achaa, kennaatiin dabalaa, geggeessummaatiin dabalaa, fuula Waaqayyoo fi saba Waaqayyoo gidduutti amanamummaatiin gabbachaa. Ilaalas Waaqayyo harkaa qajeelfama
fuudhe saba isaa ga'uudhaan saba Waaqayyoo karaa dhugaa argaggeessuudhaan laphee isaa keessa hinaaffaa hojii Waaqayyoo dhiiga isaa keessa hinaaffaa dubbii Waaqayyoo waan guuteef waan lama hojjete tokkoffaa saba Waaqayyoo burjaajee saba Waaqayyoo joonjee saba Waaqayyoo karaa harkaa babbade karaatti agarsiise asiin baanee boojuu haaraa boojana jedhe kan qophoofte ganama kana boojuu haaraa siin boojaa Waaqayyo isa lammaffaa yaada Israa'elin maal godhe sassaabee gara yaada Waaqayyootti deebise kakuudhaan waan ta'eef kakuun dhalate kakuun dhufe kakuun argame warri kakuun dhufan warri kakuun dhalatan warri kakuun argaman karaa isaanii beeku galma isaanii beeku har'a isaanii caalaa borii isaanii herregatu har'a isaanii caalaa borii isaanii ilaallatu Daawit gubbaatti lolli hedduu keera bara mootummaa Saa'oliin ta'ee kan hin beekne Daawit gubbaatteera Saa'ol gubbaatti godhamee kan hin beekne Daawit gubbaatti godhameera garuu kakuudhaan dhufe inni kakuudhaan dhufe hin booji'a malee hin booji'amu har'as ta'e bor inni kakuudhaan dhufe hin dhaala malee hin dhaalama har'as ta'e bor inni kakuudhaan dhufe hin darba malee hin hafu yoomiyyuu inni kakuudhaan dhufe hin mul'ata malee hin dhokatu inni kakuudhaan dhufe hin dhaala malee hin dhaalamu kakuun kan dhufte dhaggeeffadhu hin dabarta malee naftu sitti nima dhaggeeffadhu kan qophoofte har'a Waaqayyo wajjin adeemsa kee jireenya kee kan qophoofte har'a hin mul'atta malee hin dhokattu ati hin ceeta malee hin daangeffamtu ati yaada Waaqayyo galmaan keessa malee karaatti naftu ati har'aan siin mi'aa malee hin addooftu ati dukkana siin ifa malee hin dukkanooftu ati Saa'ol gubbaatti godhamee kan hin beekne Daawit gubbaatti godhameera garuu maali Waaqayyoon dhufe lolli baay'ateera Waaqayyoon dhufe irratti duulameera Waaqayyoon dhufe irratti ka'ameera Waaqayyoon dhufe bitaan mirgaan wal geeratti ga'eera Waaqayyoon dhufe inni isaan cufan banamee inni isaan kaan fuudhamee inni isaan yaadan hafee inni isaan jedhan hafee yaada Waaqayyoo galmaan ga'uudhaaf fuulduratti adeemuu jalqabe Daawit har'as kan qophoofte kan diinni kaa'e fuudhamee kan cufame banamee kan dukkana jal'ifame yaadni Waaqayyoo siin fuulduratti adeemuu jalqaba kanuma dubbiin isaa biraa qabu warri qophaan kanuma warri qophaan si warri qophooftan kan qophooftas keessaa suma dubbadhe siitaa maqaa Yesuusiin sana booda boqonnaa ja'a tokkorraa shanitti yeroo ilaallu akka gaaf tokko saba isaa keessaa dhugaa taaga saba isaa keessaa namoota 30 ta'an funaaneetu keessaa kottooti anaa hojii yaada Waaqayyoo galmaan keessaa kottooti anaa hojiin yaada Waaqayyoo galmaan keessaa kottooti ana bukkeetti barbaadamta kottooti Waaqayyo si barbaada kottooti tuma duuti saba isaa keessaa nama 30 argate nama 100 keessaa har'a waan jammarsitti fakkaatan yeroo baay'ee har'a waan goositti fakkaatan yeroo baay'ee filannoon durumaa kaaseetu gooftaa biraa dhufe filachuun ati kun yaada koo galmaan keessa ati mosuma ture ati hin ceeta ati mosuma ture ati na wajjin dabarta ameen ati na wajjin boojuu boojita siin fuuldura buuseen siin hojii hojjedha Waaqayyo gooftaa machaa akka Daawit kottaan eeran nama 30 keessaa funaanateetu ilaamee dhenaan isa boojamee ture sanan annee deebifnee eessana biyya ormaa keessaan eessana harka ormaa keessaan eessana gola ormaa keessaan itti qajeelan eenyuun of dura buusanii Waaqayyoon of dura buusanii Daawit dura bu'ee deema gara eenyuutti boojuudhaaf misraachuu ganama kana Waaqayyo siin isa boojame hin deebisaa siifis boojuu deebisaa sina deebi'aa dubbadhaa ganama kana jaa dubbadhaa har'a Waaqayyoodhaa dubbadhaa
isa boojame anaan deebisa anaafis boojuu deebisa. Galeessaatti gara Saa'ol gatee dhiisetti maal gochuudhaaf sanduuqa kakuu Waaqayyoo biyya ormaatti deebisuudhaaf eessa dhaqaaru hin deemani. Gaafa deeman maal ta'eera? Sanduuqni kakuu Waaqayyoo kun warra ormaatiif waa hojjeteera, waa godheera. Saba Waaqayyoo kennaaf qabeenya godhee kenne garuu harkaa booji'ameera. Har'a yoo amante, yoo murteeffatte, yoo qophoofte inni diina harkatti eebbi kee nagaan kee ayyaanni Waaqayyoo sirraa diina harkatti kufe, diini qabate, diinni boojee har'a Kiristoos irraan kan kee harka isaa keessaa beesii deebiseef. Siin immoo Waaqayyo waan haaraa hojjeta. Waan lama dubbataara. Waaqayyo isa boojamee ture siin deebisa, siifis waan haaraa hojjeta dubbataara. Inni gadaawuti eessa gara mandara diinaa dhaqeetu itti duule gaafa itti duulu eewduu kaara Waaqayyo eewwachi beera Waaqayyo eewwachi jira Waaqayyo warri Waaqayyo sun duukaa jiru warra Waaqayyo jirtan gufuun baay'atus danqaraan jiraatus Yesuus fuula kee dura darbeera. There is power in the name of Jesus. You got it. So there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Declare and say, to break every chain, break every chain, break every. Now somebody lift your hands in the air right here